Nakakabaanan hadda gaa jechuudha footoo kana laalee gandi finyoo fudhatee baddaa dhaqa dhugaa rabbii dubbachuuf farra. Maaliifuu halkanarraa akka nafne isiniin jedheera burukkeen mana buraatti wal ga'iin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kee qaqqaaliiwwan masaalkee rakkamoota nagaa keessanii bakka rabbi nagaa nuuf fidee hojii kanaa isin geete isinii jedha mara keessanuu bakka jirtoota nagaa firaman rabbi isin irraa jira san jecha carqoonni fataa zanaa jedhanii fanii jiran waanaa keessa bishaan keessa fataa jedhanii jechuudha. Adda buraan jechuudha inni jaa'imii keessa laalamiin boqoon kokkee keessa laalaatti ta'een beeku har'a uummanni mabraatii of qabsiisa kan kiloroksii dhugaa keessaa guban qaban kan kiloroksii dhugan kiloroksii dhugaa kan mabraatii qabdan qaban mabraatii qabdan warri finyoo badda badda itanii finyoo badda dhagaa jechuudha. Carqoonni yoo milli duddubbatti hin deebi'an fuulduratti malee jechuudha. Warri gufuu jala keessanillee gonkumaa cinqamina dhugaa rabbi dubbachuuf jarri duddubbaan deebi'an kaayyoo qaban waan ta'eef har'a immoo waanaa keessatti bishaan keessatti fataa zanaa dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Akkana isinii bareedanii isinii dhufne yaadda. Wallaahi das naman jedhu ani hin beeku dhugaa rabbii dubbachuuf kaleessa eegaan ture. Kaleessa 80 caala mana himiti kan hin deebi'e jechuudha. Mana himiti mana buraatti kan hin deebi'e jechuudha. Tuun eeguu natti dhiyee natti fe. Omoo hundaa fuula khairno. Khayriidhaaf. Haadha immoo fataa zanaa isinii jedhanii isinii dhufanii jiru. Achirrattoo viidiyoo jiraa muratanii deemu tuun taane har'aa keessan viidiyoo hanga dhumaa ilaalaa viidiyoo hanga dhumaa ilaalaa viin ijoollee dabalaa hin jiru. Ijoollee wanta hojjetan iyyuu harkaa badee jira. Wallaahi laazim wanti jirra hojjetan iyyuu cirraash harkaa badee jira. Viidiyoon jiraa ilaalamaa hin jiru. Burraa viidiyoo isaa deengada hamma yoonaa viin isaa sa'aatii 24 dhumee sa'aatiin kaleessa har'a meeqa sa'aatiin tokko wayya jechuudha. Sa'aatii kana hunda taa'ee ammallee viin isaa 200 galle. Viidiyoo ijoollee ilaalaa laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi hin kaffalchiisu. Itti bashannanaartan itti bu'aaraatani dogongora jiraa tokkitti qabataniitu tokkitti tokko jarri dogongoran tu jarri hin dogongorin dogongora tokko qabataniitu saggaxaa bultanii miidiyaa kanarraa gadi gombisaa bultan jechuudha. Hadaraa keessan viidiyoo jiraa jalqabarraa hanga dhumaa ilaalaa waa isiniin kaffalchiisu wallaahi laazim isiniin kaffalchiisu garuu sammuu keenyaaf immoo firiidha sammuu keenya immoo itti bashannansiifanna waan ta'eef viidiyoo hanga dhumaa ilaalaa gisee laaltanii kaatanii naan jettan girmaashii ilaalina gonkuma girmaashii ilaalina isinii mijaa'uu dinnaan ilaalina dhiisaa viidiyoo booddee deebi'aa ilaala gisee raftii qabdu nurraa ilaala girmaashii yoo laaltanii itti deebitan ijoolleedhaaf faayidaan qabu. Ruubii irraa laaltanii footoo bakka viidiyoo qofa murattanii bakka jarritti bashannan qofa bakka jarritti taphatan qofatti yoo murattanii deemtan faayidaa tokko illee hin qabu. Nuti fooloof jecha tokkokkii keessa geessinee poossanna garuu jaraaf immoo waagaatti kaffalanii fidu wallaahi waagaatti kaffalanii fidan. Editii gochuu jechuun yuutuubii kanarratti viidiyoo tokko editii gochuun akkasiin nama sigaa agarsiisu. Jarri immoo dogongora meeqa keessaa balleessaa dogongora meeqa keessaa gubaa ilmi namaa daqiiqaa 23 dhiisiiti daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 yeroo haasa'u waa 4 waa 5 dogongora jechuudha. Dogongora kana keessaa muraa keessaa balleessaa cinqamanii wareegamatti kaffalanii gara keessan fidan. Isin immoo daqiiqaa 2 laaltanu murattanii gara isa tokko deemtu tokkokkii keessa deemtu. Fooloon nuuf faayidaan qabu. Footoo jaraa qofa maxxanfannee deemuuf faayidaan qabu. Yoo dhugaa jaalala qabaattan yoo jarri jaallatan shittoo wajjin jibban cittoo wajjin jedhu miti yoo jarri ajaa jaraa wajjin gaarii jaraa wajjin jaallachuun dirqama waan ta'eef footoo jaraa qofa fudhatanii deemuun gonkumaa faayidaan qabu sun inni dabaleeyyan dhiifama viidiyoo jaraa hanga dhumatti ilaalaa isin jira isinin jaalladha rabbi anaa walitti isin haa jaallatu.